Itoophiyaan yeroo jalqabaaf dorgommii atileetiksii addunyaa keessummeessuuf dorgommiin atileetiksii Intercontinental Tour Addis Ababa Grand Prix sadarkaa naasaa qabu Finfinneetti dorgomamuuf guyyoota 5 qofatu hafe. Tiraakiin isteediyeemii Finfinnee dhiyeenya haaromfame dorgommii kanaaf qophaa'eera. Dorgommichaaf atileetonni ciccimoo addunyaa 70 ta'an gara Itoophiyaa akka dhufan eeggama. Ameerikaarraa atileetonni dubartoota shaampiyooniin olompikii fageenya gabaabaa Gaabii Toomaasii fi Daliilaa Muhammed, Keeniyaarraa atileetiin Riikaardii fageenya meetira 100 Afrikaa qabatee jiru Ferdinand Oman Yaalaan hirmaattota simboo dorgommichaa ni dabaluuf jedhaman dursanii maqaan isaanii eerameedha. OBN sagaleen ummataas fiigicha addunyaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti qophaa'u kana tamsaasa kallattiitiin dabarsuuf Itoophiyaa keessaa miidiyaa mirga guutuu argateedha. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa kurmaana sadaffaa taasifame bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti hanqinaalee turan adda baasuuf gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa kurmaana sadaffaa gaggeeffamuun kallattiin hojii itti aanuu kaa'ameera. Gabaasni raawwii hojii paartii fi mootummaa kurmaana sadaffaa bara 2018 wal duraa duubaan dhiyaachuun ciminaalee fi hanqinaalee turanis ta'ee hudhaawwan turan adda bahanii dhiyaachuun qooda fudhattoonni jijjiirama hojiif qindoominaan akka hojjetamu kallattiin taa'eera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Obbo Adaanee Takla Goorgis Jaldoo ergaa dabarsaniin hanqinaaleen adda bahan irratti xiyyeeffachuun qindoominaan hojjechuun karoora bara kanaa karaa guutuu ta'een raawwachuuf qorannaan hojii kun taasifamuu kaasuun hooggansi sadarkaan jiru ciminaalee fi hanqinaalee turanis ta'ee hudhaawwan adda bahan irratti xiyyeeffachuun yeroo hafetti kutannoon hojjechuun hojii bara kanaaf karoorfame harcaatii malee raawwachuu akka qaban eeraniiru. Itti gaafatamaan siyaasaa paartii badhaadhina damee magaalaa Shaashamannee Obbo Biraanuu Dabalee badhaadhinaan dagaleessa milkeessuuf itti fufiinsaan hojii gamaaggamuun murteessaa ta'uu ibsuun magaalichatti milkaa'ina kanaaf paartii fi mootummaan qindoominaan hojii qorataa sadarkeessaa deemamaa jira jedhan. Pirezidaantiin Turkiyyaa Erdogan tarkaanfii waraanaa Israa'el irratti fudhachuuf doorsisa isaanii gaazexaan Teelegiraaf gabaase. Akkuma Liibiyaa fi Naagorno Kaarabaaseen Israa'el seenuu dandeenya jedhan. Waggoota dhiyoo asitti Turkiyyaan oomisha sirna ofirraa ittisuu ishee irratti bal'inaan guddaa kan agarsiifte yoo ta'u yeroo wal fakkaatutti dandeettii industirii waraanaa ishee cimsuu fi guddina naannootti jijjiiruu teeknooloojiiwwan ittisa dameelee adda addaa keessatti saffisiisuun ishee ni yaadatama. Fakkeenyi guddaan misaa'elaa Hypersonic Typhoon Block 4 kutaa guddaa baha giddu galeessaa kan uwwisu yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 1500 ol kan qaqqabudha. Kana malees piroojeektiin xiyyaaraa waraanaa dhoksaa dhaloota shanaffaa Turkii kan guddina isaa keessatti sadarkaa guddaa irra gaheedha. Kunis dandeettii olaanaa Turkiyyeen damee diroonii gosa adda addaa haleellaa sakatta'insaa fi diroonii of ajjeesu dabalatee qabdu daran dabalee jira. Hoogganaan haarofni Iraan dhimma niikularaa ilaalchisee seera abbaan isaa kaa'e akka cabsu Tiraampiin doorsifamuu isaa ifa ta'eera. Hoogganaan hafuura haarawaa Iraan Mojtabaa Kaameenii seera abbaan isaa Ayatollah Ali Kaameenii boombii niikularaa ilaalchisee kaa'e akka haqne ibsaniiru. Karaan diinni nu weeraree nu saamuuf dhufe humnaan duubatti deebisuu danda'u Iraan meeshaa niikularaa akka qabaattu gochuu qofa akka ta'e jala sararaniiru. Mojtabaa Kaameeniin akka jedhanitti diinonni keenya Iraan dandeettii meeshaa niikularaa ofitti hidhachuu qabdi guyyoota muraasa keessatti hubachuu qabu. Akkasumas yeroo gabaabaa keessatti Iraan meeshaa niikularaa akka hidhachiisuuf waardiyaa biyyattiif ajaja kenne jedhama. Dhaabbanni oduu biyyattii Iraan akka gabaasetti Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa yeroo gabaabaa keessatti Iraan meeshaa niikularaa hidhachiisuuf gargaarsaa fi deeggarsa barbaachisu akka kennan waadaa galaniiru. Isaayyaas Afewerqii ergamaa addaa Chaayinaa kan gaafa Afrikaa waliin mari'atan Chaayinaan gahee ishee akka bal'iftu gaafatan. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqii ergamaa addaa Chaayinaa gaafa Afrikaa Huu Chaanguchuun waliin eebla 10 2026 magaalaa Asmaraatti waliin gaggeessaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa beeksisetti pirezidaanti Isaayyaas ammas irra deebi'uun Eertiraan hariiroo Chaayinaa waliin qabdu cimsuuf qophii ta'uu ishee mirkaneessaniiru. Haala yeroo ammaa tasgabbii dhabuun addunyaaf naannoo keenya hammaachaa jiru keessatti Chaayinaan dhimmoota addunyaa fi naannoo
naannichaa keessatti ga'ee dhiibbaa uumuu danda'u qabaachuu akka qabdu xiyyeeffannoo itti kennaniiru. Dabalataanis pirezidaantichi qabeenya uumamaa fi humna namaa Afrikaa qabdu eeruun guddina kanaan dura abdatamu keessatti chaayinaan gumaacha akka gumaachitu gaafataniiru. Ambaasaadar Huu gama isaaniitiin Beenjiik hariiroo tarsiimoo Eertiraa waliin qabdu jabeessuuf akkasumas nagaa fi tasgabbii gaafa Afrikaa mirkaneessuuf carraaqqiiwwan misoomaa wal simsiisuuf qophii ta'uu ishee ibsuu isaanii ministeerichi beeksiseera. Walga'ii kanaan dhimma kanarratti ministeerri alaa Eertiraa Osman Saalee argamaniiru. Daawwannaan kun yeroo ammaa gidduu Itoophiyaa fi Eertiraatti waldhabdeen haaraan uumamaa jiru keessattidha. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa Asmaraan dhimma keessoo kootii keessa harka naqataa jirti jechuun himachaa jira. Hariiroon biyyoota lamaanii torbaanota dhiyoo keessa akka hammaachaa dhufe kan agarsiisu yoo ta'u, ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan yaalii biyyattii tasgabbii dhabsiisuu godhamu kamiyyuu akka hin keessummeessine akeekkachiisanii yaaliin akkasii yoo jiraate isa dhumaa ta'a jechuun dubbataniiru. Gabaasni dhiyoo kana Bloomberg baase akka agarsiisutti biyyoonni lamaan naannoo kaaba Itoophiyaa fi meeshaalee waraanaa korfeeffataa jiru. Kunis sodaa waraanni haaraan ni ka'a jedhu uumeera. Gabaasni kun maddoota dippiloomaasii naannichaa wabeeffachuun akka eeretti humnoonni Itoophiyaa gara kaabaatti yookiin Bahar Daariin dabalatee sososo'aa kan jiran yoo ta'u, humnoonni Eertiraas gara keessoo Tigraayitti sassaabamaa jiraachuu hima.